واسدي جرينيا خنرتي وان سلاب علمي نما أكني قدني أكني دبني أكني هونغنجيني أكني قلما بكتو هونغيني وان دانغانا متتياتي واسدين سنرة هفتشو همتشو تفتشو واسدين تنانكفني خيستو هواسني إسلاما خيستو سبني خينيا سبني هرمودا أكما سن نموني لفتنا رجرتن الرهدون كيني واني نتتخفنين الدنيا تنرى واسدين كنان hifachuudha ammaan tana lafuma tanarra teenye anumaatu barnoota kana baratee anumaatu ganaa guddatee anumaatu kutaa 12 baratee ganaa galma gayaa jenna asuma teenye barnoota ammayyaa yoo ta'es barumsa amantaa yoo ta'es ganaadha namata meeqa laffa'ee darasummaa deemee rakkina kana dandamee galma gahee jijjiirama argee sheekha ta'aa jenneeti yaanna kanaafuu rakkinni nuti nurratti argamu kun hundi isaatu hifachuurraa kan dhufe hadaraa akkan hifanne akka waan hifanne waa hifatuudharraa if duuba haa deebinu hifanni namni tokko yoonii fi waan tokko irraa kaifatu taate mataan waan san dhaba jechuudha. Kanaaf akkan hifanne hifannoota irraa fagaannu lammaffaa tuffannaadha waan tuffatina waanuma tuffatan tanaatu tan tuffatan kan tuffatantu nama caalaa hajibbantu nama dhaalaa jetti Oromoon hayyoonni hoggaaniif himaa waan jibban tokko wanni jibban sun akka deebitee isiin si dhaamtu wanni ati tuffattu immoo akka isiin si caaltu beekamaadha. Hin tuffatin barumsa kanas barumsarraayis tahee hojjennaarraayis tahee tuffattee dhiisnarraa nama sin tuffatin si ol dabruutu mala guyyaa tokko. Sadaffaa kan sadaffaatiif inni dhufa qaanfachuudha. Qaanfannaan wanta hedduu gufuu namatti ta'aati. Akkamitti jennaan namni waa qaanfatu namni tokko barumsarraa qaanfatee anuma anaa guddaa ifiifuu umriin xiyyaarrii as nageesse kanan takkaa hoganaa barnoota kana baradhaa mana barumsatti maal naan jaanii waan jiru ni tuffata namni keenya irra hedduun miskiina wallaahi hin tuffatin akkasuma san hin hifatin akkuma san barum hin qaanfatin waan itti qaanfattu hin qabdu hinanne hin faranne barumsa barachuu jechuun ilmiin guddatanii naman dabartu sahabota keenya radiyallahu anhu warda Abii Bakri fakkeenya godhadhu Umar ibn Khattab fakkeenya godhadhu hayyoota Oromootii fi qabsaa'ota keenya fakkeenya godhadhu sheekan gurguddoota fakkeenya godhadha namoota umrii isaanii gurguddummaan digrii fudhatan namoota akkanaa kana irratti haalaallannu waa sadeen kana hadaraa naa jabeessaa hifannaa tuffannaa akkuma san tan irraa dhumaadhaa jechuudha qaanfanna hin hifatin hin tuffatin hin qaanfatin waan irraa qaanfattu tokko hin jiru ati yoon fakkeenyaaf seenaatii yaansee haase gaafan barnoota mana barumsaan baradhu barsiisonni irra hedduun alaalanii lafa laalu amma isaatu barnoota baratee galma gayaa jedhanii an barumsa amantaati irraa akkan dubba deebi'ettiin barumsa ammayyaa seene areenni kiyyees xiqqoo nama jechuudha ijoollee yeroo san barattu keessaa sadarkaa takkaffaa hanga kutaa 8 hoggan baradhu namoonni hedduu gizeen eessa deemta boonaan jaan garuu hin qaanfanne maaliif hinanne hin faranne maaliin qaanfadha barumsa barachuun ana qaanfachiisa har'a gaafan sadarkaa tana ga'ummoo alhamdulillah ittiin boona خاليس خكسنا نجوسنا الرمتها القبتين برا دبرة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله